Gaaffii yeroo dheeraa na gaafachaa turtan misoo rifeensi kiyya na jalaa ciccita hin buqqaa hin caccabaa haddarraan faaxuu ta'ee dawwaan isaa maali warroonni jechaa turtanii daqiiqaa 2-3 gidduutti waan mana keessa jiru irraa tolfachuu dandeenya. Nama jaallataniif sheer gochuun laayikii gochuun haga dhumaatti daawwadhaa irraa fayyadama yeroo gaarii isiniin jedha daawwattoota ko. Araataatan Biboche salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffii namoota hedduu misoo rifeensi keenya nu jalaa buqqaa hin ciccita haddarraan nurraa dhume maali dawwaan isaa nutti mi jettanii hedduun keessan koomentii namoota hedduu kana isinitti garsiisa koomentii illee of biratti ilaalaa jirtanii arragaa rabbina laaffisee isiniif qabadhee dhufe akkuma argitan kooshinaa keessan jira daqiiqaa 2-3 qofa nutti fudhata hordoftoota kiyya waan yeroo dheeraa ofii kiyya fayyadamaa turedha waan maallaqa keenyaan bituu hin gaafanne manuma keessa wanta madaamiin qabdudha. Wallahi wanti kuni hedduu takka baay'ee bareedaadha. Rifeensa keenyaan wal bareennaani baay'ee takka jijjiirama nuu kenna. So ammaniin dalagaa daqiiqaa muraasa gidduutti isinitti agarsiisa. Obsaan na laalaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf kuni qurunfulliidha jechuudha. Qurunfullii namni wallaalee jiru kun saafii jedhama biyya keenyatti hordoftoota kiyya. Suuraa isaa of biraan isinii kaa'a yoo namoonni isinitti hin mul'atu ta'e suuraa isaa of biratti isinii kaa'a. Kun akkuma argitanii kun saafiidha jechuudha hordoftoota kiyya. Okay. Saafii kana bishaanii wajjin miti kan dibannu. Anduraaniin bishaanii wajjin dibachaa ture. Yeroo bishaanii wajjin godhadhu xiqqoo ishee rifeensa keessa naa dhaabachuu dida jechuudha. Bishaanni na keessa gayyaa saniif natti amma immoo xariiqaan jijjiire jechuudha. Akkuma argitanii kallaataa xiqqoo kanas ta'e guddaas ta'e itti naqannaa jechuudha hordoftoota kiyya. Saafii kana akkasitti isa dibachuu hin dandeenyu. Suutuma jedhaa ilaalaa hordoftoota kiyya. Saafii kana qofaa bishaaniinis dibachuu hin dandeenyu, bichaas dibachuu hin dandeenyu. Akkam goona waan gochuu qabnu jira. Fakkeenyaaf kallaaxaatti naqadhee jira jechuudha. Kallaaxa guddaas haa ta'u xiqqaas hordoftoota kiyya. Obsumaan na caqasaa. Ani wallaahi yeroo kiyya aarsaa godheetiin isiniif dalaguu jira. Viidiyoo waraabuun nama dadhabsiisa Habiboche. Yoo ofii kiyyaan godhadhate bakka uffata jijjiirrachuu viidiyoo waraabuun qabu isin hojjedheetumaan baa jechuudha ofii kiyya. Isiniif waraabuuf immoo xiqqoo ishee yeroo narraa fudhata waan ta'eef laayikii naa godha daawwattoota kiyya qaalii. Okay, akkuma argitu jirtanii nin daaka jechuudha. Kooshinaa keessan jira. Firiinillee argamuu jira. Akkuma argitan hordoftoota kiyya hedduu daakuu hin qabnu. Xiqqooma ishee. Fakkeenyaaf bismillah. Daakeetiin jira. Hedduu daakuu hin qabnu. Maaliif ilaama akkuma argitanii yoon hedduu daakee jedhee booddee jechuudha nuu hin calalamu. Keessatti hafa jechuudha. Gurumii qaba. Wanti kun sirriitti liqeetti jedhee hin bullaa'u. Kanatti rifeensa keenyatti daddarbee nu oosisuu danda'a jechuudha. Maaliif bakka rifeensa keenya nu oosisa fayyadamaan ture waan ta'eef xariiqa itti naa ta'uu didees itti naa ta'es waan hin beekuuf amma akka ta'utti isinitti agarsiisa jechuudha. Kun la hedduu hin daakamne xiqqooma isheen garaa ka'e jechuudha daawwattoota kiyya. Okay, amma maal gochuu qabna? Obsaan caqasa. Hin xumuramne erga qurunfultii keenya daakkanne qurunfultii yookiin saafii erga daakkanne maal goona? Obsaan laalaa daawwattoota kiyya. Okay, bismillah qodaa akkasiin qopheeffanna jechuudha. Argaartu miti kuni qurunfulliidha jechuudha. Xiqqooma isheen gara kallaaxaatti baay'ee hin daanne jechuudha. Kana booddee maal goona? Qodaa akkasitti naqannaa jechuudha. Bismillah. Qodaa akkasitti erga naqannee kana booddee immoo maaltu nu hafata waan muraasa obsaan laalaa. Daawwattoota kiyya ergan saaniitti naqadhee kunoo saanirra kaa'een jira. Amma kooshinaan jira isiniin jedheera. Ergan saaniitti naqadhee maaliin godhaa? Bismillah. Ibiddaan qabsiifadhaa jechuudha. Ergan ibidda qabsiifadhee kun biredistiidha jechuudha. Kun biredistiidha. Ibiddarraan kahaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kun maalidha? Bishaan gubaadha jechuudha. Bismillah. Kun bishaan gubaadha. Okay, kana booddee maal goona? Daqiiqaa muraasa gidduutti raawwanna daawwattoota kiyya. Kana booddee maal goona? Qurunfultii keenya asirra kaa'annaa jechuudha. Akkuma argitan. Asirra kaa'annee daawwattoota kiyya qaalii isinitti mul'ata miti distiin bishaaniin distiin na jala xiqqaannaani disti jijjiira jechuudha dhiifama. Disti jijjiira eetiin dhufe jechuudha hordoftoota kiyya. Qurunfulli kiyya ammallee kana keessa jira. Kunoo bismillah kana irra hin kaa'an jechuudha. Kana irra hin kaa'a. Sana booddee maaliin godha? Saanii kanatti
taree akka ifa isinii ta'utti bishaanitti gad naquu dandeessu. Qurunfultii kiyyaatti maaliin godha? Kun akkuma argitan hordoftoota kiyyaa qurunfultii kanatti maaliin godha? Zayituniin naqaa jechuudha. Zayitii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Toofinaa fi haa ta'u waan fedhan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ani garuu zayituniin fedha daawwattoota kiyya maaliif? Amma ammaan godhadhu waan ta'eef jara jaraallee bituu jira. Laamusallee. Finoo sana booddee bishaanii akkasitti danfuu jira jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim. Kunoo akkasitti maal goona kana keessa ni kaa'annaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii. Kunoo hordoftoota kiyyaa akkuma argitanii akkasitti haala kanaan kaayetiin jira jechuudha. Kun maalidha? Zayituniidha. Isin waan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Ani zayituunii fayyadame jechuudha. Zayituunii baay'een dibachuu jaalladha. Maaliif dhedhaan asitti baay'ee waan hin argamneef dhedhaallee ni qaba garuu dhedhaa yeroo amma lafti qabbana waan ta'eef zayituunii dibadhee guyyaa 2-3 torbee tokkollee tursiisuu ni danda'a jechuudha. Maaliif najasa hin qabu baay'ee takka uumaa waan nama cinqu qabu ganna kana ammoo fooliin hin jiru jechuudha. Maashaallah tabarakarrahmaan kun akkuma argitan jechuudha. Yaa rabbi kiyya wallahi hin bareedaa miti isa kaameraa irra caalee asin bareedu jira jechuudha. Inna kunoo maashaallah tabarakarrahmaan haala kanaan zayitii kanaa fi qurunfultii kanaa ni dalagaa jechuudha. Baay'ee akka gabaabsiin nutti agarsiisa. Ammaan dura bishaan dibadheen ture. Obsumaan galaa habiibochi obsumaan galaa ani misoom keessaniyyuu wallahi qofaa kiyya fayyadamuu reedheetiin gaaffii nama baay'ee waan ta'eef isin dhiyeessu jira waan ta'eef namni keenya viidiyoo gadaawwate illee laayikii hin godhu inni kun dhimmuma keessanii ani isinitti illee naaru godhaallee hin jiru yeroo baay'ee yeroon viidiyoo fayyadamu laayikii sabsiraayibiin kadhadhu abbaan itti tole haa godhu eleetti manni isaa yoo xiqqaate daqiiqaa 4 yookiin 5 kaa'uu qabna jechuudha. Maaliif qurunfultii kun ammanni bifa isaan of gadhiisee keessatti xaamii isaa gaaromina isaa isa barbaannu sana ammanni ooyee zayitiin ooyee amma gannu dhiisutti ilaalu callisneetuma akkas godhuu qabna jechuudha. Amma zayitiin keessirreetti ho'ee jira jechuudha. Zayituun illee yookaan xiqqoo foolii qabu ta'ee ho'inni kun zayituun foolii isaa kiyyaa balleessa jechuudha. Asitti immoo zayitiin koo qabbanaa'ee waan jiruuf calaluu hin jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa obsaan laalaadha. Qabbanaa'ee jira amma waan isiniin jedhu yeroo baay'ee rifeensa keessan iskerbiitiin ukkaamsitanii kan deemtan taate yeroo sana kan baay'ee qilleensa dhabuurraan caccabee buqqa'u jechuudha. Galgala yoo rifeensa keessan yeroo hundumaa itti danda'ame galgala filattanii gamaa gamanatti faasaaxanii qabduu adda addaatiin iddoo 2-3tti qaqqabdanii faabultanii warri dhaachuu beektan immoo osoo dhaattanii dhaan baay'ee bareedaadha akka rifeensi hin buqqaane taasisa jechuudha. Inni akkasumatti hin filanii hin qaqqabanii akkumatti ukkaamsanii deeman kun hedduu tokko caccabsa asitti gaama calaleetiin jira garuu xiqqoo waajjira xaafatee jira kuni ofii isaatiin ciisa jechuudha. Haganni daqiiqaa 1-2 tasgabbaa'ee inni jalaa kun jala isaatti hafuutti zayitii qulqulluu baafachuu fi obsuu qabna jechuudha. Akkuma argitanii isheen jalee jirtu maankarraa kun jaleetti hafuu qabdi jechuudha. Waan ta'e jijjiirra malee isinitti agarsiisa. An zayitii qulqulluu qofaan baafadhaa jechuudha. Habiibochi maashaallah akkuma argitan kunoo dawaa kiyya baafadheetiin jira jechuudha. Qurunfultii yookiin zayitii kiyya haalattiin tolche erga ilaalee booddee jechuudha. Akka rifeensi kiyya hin caccabne hin buqqaane kaaddarraan dhumellee yeroo hundumaa obsaan itti dibannaan akka deebi'uuf jechuudha. Keessumaa irra caalii ka buqqee ka ciccitu ka rifeensi keenya caccabu saniif dawaa baay'ee takka bareedaadha jechuudha. Kun akka kanatti gubbee mataa keessanitti dibdanii itti masaajii gootanii galgala akkasitti masaajii ittiin gootanii sana booddee feestaalitti godhatanii rafuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaanii wallahi hedduu tokko rifeensa bareechaa akkuma arguu jirtan jechuudha. Akkasitti itti godhachuu dandeessu. Haala kanaan itti godhanna akka rifeensi keenya hin caccabne hin buqqaane akka hundeen rifeensa keenya jajjabaatu hedduu tokko barbaachisaadha. Namoota hedduutu gaaffii kana waan na gaafataniif har'a yeroo kiyya haarsaa godhee isiniif hojjete jechuudha. Rifeensi kiyya yoo narraa hin bareeda ta'e maashaallah jechuu hin dagatinaadha. Bakki amma itti dibe ilaala akka inni itti calaqqisuu jiru wallahi itti dibinaan jechuu jira yoo fuulduruma keessatti itti dibaa qabame. Waynee gudifallaa ilaalame.
Lalame bakki hin dibatin akkanitti bareedu. Mashallah liyyee wallahi amman hin dibadha jechuudha galgaluma kana. Ergan godhadhe xiqqoo tureetiin jira. Yoo barbaadan immootu kanani kun gubbee keessatti dibachuuf baay'ee akka barbaachisa. Rifeensa saaxanii itti goggootanii sana booddee akkasitti masaajii gootanii jechuudha. Addana keessan masaajii gubbee keessan gootanii maaliif hordoftoota kiyyaa akka inni isinirraa hin buqqaanee fi torbee tokko guyyaa 2-3 dibattanii dhiisuu hin qabdan. Yeroo hundumaa zayitii kana baay'isaa godhadha. Anamma kana haga 14 tokkoofaan dibadha jechuudha. Haga 14 tokko kana yeroo hundumaa galgala dibadheen bula jechuudha. Baay'isee dibadhee of jibbisiisuu osoo hin taane gubbee kiyyatti sirriitti goggodheetiin peestaaleetti godhadhee bula. Ganama ka'ee rifeensa kiyya nan miica. Guyyaa 2-3 keessa bulchee miicuu nan danda'a jechuudha. Yeroo hundumaa rifeensa keessan ammaa hin miicinaadha. Ka molatee fi kaasii achi addarraan nurraa deeme immoo akkasii ana fayyadee jira maqaa rabbiitiin isiniinis akka isin fayyadu akkasitti gammaddan bismillah jedha maqaa rabbiin jalqabaa godhadhaa isin jedha gingishaati yookiin calaltuutiin godheetiin jechuudha. Erguman calaltuun kana dabarsitee jirti jechuudha. Kana itti dabarsuun qabdan haganni ofii isaatiin ciisee kana jalatti hambisutti eeguu qabdan jechuudha. Isheen kun yoo wajjin dibanne yoo keessatti darbite yoo hedduu daannee jenne akka kana nu jalaataa baay'inaan jechuudha. Isheen kun yoo keessatti dabarte akka gubbeen keenya nu waqsisu gooti jechuudha. Maaliif shurufkaa qaba waan ta'eef shurufkaan kun immoo akka inni nu waqsisu nu jalaa godhaa jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasii obboleewwan koo qeeqas ta'e jajjabeenyas ta'e yaada keessan koomentii jalaa kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Gaaffii biroo waan kamirratti waan gaafattan isiniif hin hojjedha. Waan qabdan yaada keessan ibsadha isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa of kunuunsaa rifeensa keessaniif yeroo kennaa namni rifeensa qaqqabatu baay'ee gammachuu qaba. Jechuun namatti tola jechuudha rifeensa ofitti yoo waa diddibatanii.